Labsii mootummaan keenya irratti jalqabe haala rakkina dhufaa biyya keessa dhufaa jiru kanaan rakkoo alaatii fi isaa dhufaa jiru kanaan wal qabatee qonna magaalaa jalqabnaa waan jiruuf iddoo keenya kana maaltu mijaa'aadhaa jechuu danda'anitti dhufanii illee fudhatanii kan biraan nyaata qofa osoo hin ta'in bu'aa hedduu waan qabuuf galii adda addaa qaba illee takka amma gatiin irra jirtu ni beekna kan hunda ta'uudhaaf akka gatiin ol hin deemne namni yoo oomishe qaala'insa jireenyaa kana to'achuu hin dandeenya alaan warra gargaarsa alaatiin alatti biyya keessatti danda'uu dandeenyaa jiru hundi keenya kan hubatee hundi isaa jabeeffatee dhufee akka nu wajjitti hirmaatuun jaa sun afeerraatiyya lammiin keenyattis haa hirmaannuu jaa galatooma. Galatooma. Anamma qaccee magaalaan bitu as keessa raafuu sun qaba raafuu sun kaasee jira. Baaqelaa jira. Gama gadii sanii boqqolloo jira. Bunaan qaba. Ammallee karooraa fuulduratti xaasatti xaasaadhaan jechuun dinnichaa keessa dhaabee xaasaa keessa dinnichaan akka ta'u karoorseetiin xaasaallee walitti qaqqabachuutti hin jiru. Wanni hin danda'amne hin jirtu jechuudha yoo itti kaane nyaata osoo alaa bituu hin taane asii akka hawaasni bira barbaadutti godhuun hin danda'an lafuma hangaan qabu tanatti yoo hin fayyadame jechuudha. Qaccee ilaal gosa qaccee akka ajaa'ibaatti qaccee bareedduu dhalatee qaccee diiqeellee diikuma lukkuu saniin fayyadamee jala facaasa xaa'oo ta'alaa luuqaan dhuftu sana osoo hin ta'in xaa'oo diikuma xaa'oo uumamaa kan diiqee lukkuu jalaa baatu sanii jala facaasa sanii fayyadamaa jechuudha. Alatti gargaarsa alaa tokko malee wacii ala baaseen alatti akkana fayyadamee jireenya keenya jijjiiruudhaaf jireenya lammii jijjiiruudhaaf qabsaa'aatiin jira jechuudha akka maatii tokkotti. Hundi keenya biyya mataa keenyaa yoo baane gargaarsa biraa tokkotti naa jennu jechuudha. Obbo Muraad qotee bulaa qonna magaalaa cimaa ta'ee jira jechuudha haala kanaan. Galatooma hawaasa illee barsiisa hawaasa naannoo keessanii illee. Asinis iddoo boqqollooti. Iddoo boqqolloo itti facaasee boqqolloon akkana jirtu. Gamana buna garam malee tole tokko jira gamana. Kan daraaraan heera malee firii isaa toltee jiguu fakka. Akkasitti isaa akkasitti firiidhaan gad jiguu deemu haada carqii takka laaleetii walitti qabee walitti hidhee laala. Buna. Asittis bunni akka ajaa'ibaatti buna ajaa'ibaatti tolee. Firiin ana waggaa guutuu ajaa'iba waan ta'u bunan bitu gandi keenya kun bunan bita. Buna kanuma asirraa guure kanaan kanuma tumannee waggaa guutuu dhaabbachaa baata. Buna alaan bitu jechuudha. Waciin bunaan irraa haftee jechuudha. Asittis boqqolloo jira. Ashiita asumaa nyaanna. As keessa ammas timaantiin as keessa facaasee fayyadamaa jira. Timaantiinis kanuma boqqolloo jalaan raafuu jira. Timaantiin raafuu haanis ni jiran kan garaallee ni jira. Dinnichaan tokko fayyadamee jira. Akkasuma wal keessa facaafnee wanni hin danda'amne teegallaa wanni hin danda'amne jirtu jechuudha. Obbo Muraad ollaa keessanillee barsiisaa uummanni keenya waan kanarraa fayyadamaa ta'ee qe'ee isaatti mooraa isaatti waan danda'u hunda oomishatee jijjiirama gaarii akka fidu hawaasa keessan hawaasa ollaa keessanillee barsiisaa. Ni barsiisa. Akaasaatiin jira, tiimaatiin jira. Dirqama nama baratee tokko lammiidhaaf waan baranneef dirqama nama baratee tokko waan irraa eeggamu godhaatiin jira. Hawaasa illee ni kakaasaa. Ni barsiisaa jechuudha. Galatooma jabaadha. Galatooma.